mee mana kana si ijaaruudhaaf warra asitti argamu kana hangam takka asitti dhagamu Alla gammachuu bikkumaan hin taa'uudha. haa Gammachuu bikkumaan hin taa'uudha. mana kana keessa jiraachaa turte booddeen bal'ine abshirummaa ilmoo qabdaa ilmaan qabdaa haa haa deddeemtee kadhachuu hin dandeessu jechuudha amma uummanni kun asitti argamee akkana si ijaaruudhaaf maal si dhagama keeti ilmaan hawaa adamii rakkoon agarsiisee bal'oon agarsiisee ganaallee umii barakaa qabdu Aboshaa hundee nageenya mana kana si ijaaru jiru tanaaf maal qabda? amaani nama umii barakaa qabdu eebdaa kennuuf akkana umma warra diinaa irratti jabeessuu eebdaa aamin aamin wallaa bilaa fuula Kanaaf hogguu hundee kana caalaa sibira jiranii siqinaa jirra rakkoo teessii waliin qooddannaa laal rakkoon kee rakkoo keeti aboshaatu fuula mana kana ijaaruu sun taane akki jaan gaamma abooshaan tun jiruu teeta gama fuula duraa si waliin qooddannee siqinaa dhaabbachuudhaaf qophiidha jechaa jiranii kantiibaa keenyas galatoonfadhaati. umma inni kunis bulchiinsa magaalaadhaati Kantiibaa bira dhaabbadhu kadhatti. hatto olbey kunis sunoo inni siqinatti argamu bulchiinsa magaalaa teenyaa bulchiinsa magaalaa calanqooti atis gaa'umma akkanatti siqinaa dhaabbatanii si gargaaruudhaaf baay'ee gammaddee jirta alhamdulillahi rabbil alamin ani viidiyoo waraabu jira footoo irraa kaasuu ta'a viidiyoo irraa shukri rabbi galannaa Videoodhaan kan isaan lachuu akkasumatti viidiyoo ta'u. Haya asii. obbo Jamsi bulchiinsa magaalaa Calanqoo asitti argama mee waa'ee kanarratti kaka'umsa akka kakaataniif maaltu mata duree isinii ta'e obbo Jamaal tokko inni jalqabarratti kaka'umsa nu ta'e labsii mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaadhaan nu labsanii haadha teenya irratti mana haa ijaarruu tolootummaadhaan ganna kana hojii tolaa jechuudhaan hojii inisheetiivii mootummaan naannoo Oromiyaatis akka inisheetiivii tokkotti qabatee deemu keessa hojii tolootummaati isa kana ammas hawaasa keenya waliin taanee haadha keenyaaf mana ni ijaarra waan jiru kaanee lafa baay'ee waan gaarii kanaaf haati teenya osoo nu jirru alam bultu bineensi sin nyaatu kan jiru. sirrii baay'ee waan gaariidha baay'ee ulfaadhaa waan gaarii dalagaa jirtanii galata gurguddaa rabbi biraayis ummata biraayis qabdanii baay'ee galatoma abbaa afooshaa hundee nagaa obbo Toofiq Ahmad asitti argama mee obbo Toofiq ispoonsara waa'ee kanaaf kan ta'e jechuun bulchiinsa magaalaatti hojii wal qabate kan asitti argamu kan kaka'umsate atis asitti argamta mee maal waan kana dalaguudhaaf kan kaka'umsasiite maal ta'u Waan kana dalaguudhaaf kaka'umsa gara mootummaatiin nuti duruma hojimaata kana hojjechaa turre hojii gurguddaa dalagaa turre hojii kanaaf hojii nuti hin arkin kan nuti kabiraa beelafaa warra beelaafaa mana yaanee beela baasu jirru warri qaamni mootummaa irraa labsii kana jaayinu fidanii waan nuti hin arkin waan dhokatee jiru dhufanii nu fidanii yeroo dhufa kana agarru hojii nuti barbaadnu nuuf kennitanii hojii nuti feenu nuuf edden jennee awwala tartiiba qabannee harcaatii tokko maletti nama keenya waan qabnu guutuu walii qabnee asirratti argamne takkaffaa jammarree lammaffaa itti fufnaa rakkatoota kanaa magaalaa kana keessa isaanii balleessinee lafaa kaanu. waan gaarii baay'ee waan gaariidha Akka abooshaa hundee nageenyaatti hojii gurguddaa qabatee wal cinaa dhaabbattanii hojjechuudhaaf gara fuulduraatti illee qophiidha jechuudha. qophii jabaa mootummaa keenya wajjin hojii kana qabannee hojii kana fakkaatu dalaguudhaaf hojii qaama rakkataa qaama rakkina qabu namoota bineensi nyaachuu ala jiru nama agabuu bulu beela baasuudhaaf mootummaa qabannee qophii guddaa qabna mootummaa akka irra nu deeggaru jenna. baay'ee waan gaarii qaamni alaallee isin gargaaruu danda'a waan kanaan Qaamni alaallee nu gargaaru qaamni waan kana nu harkelleen alaallee illee waan kana nu gargaaru qaba. sirrii waan gaariidha baay'ee galatoomaa manni ammaan ta'e ijaaramaa jirus kan kana fakkaatu kan keessisaas kana fakkaatu gama fuulduraatti yeroo manni kun ijaarame laaluudhaaf qophiidha jechuudha. Namuu laaluu danda'a.